Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjirri barnootaa magaalichaa barsiistota soorama bahaniif sagantaa gaggeessaa taasise. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii akka jedhanitti beektota ogummaa garaagaraatiin biyya tajaajilaa jiran duuba barsiisaan jiraachuu himuun barsiistota aarsaa guddaa kafalan kanaaf kabajaa fi ulfinatu malaaf jedhan. Dooktara ta'ee, injiinara ta'ee, iddoo adda addaatti paayileetii ta'ee namooti biyya lafaa kanarra jiran hundi beekumsa adda addaatiin hawaasa isaanii biyya isaanii tajaajilan duuba kan jiru barsiisan. Kanaafuu guddina biyyaa yaanna taanaan, badhaadhina biyya tokkoo yaanna taanaan, jijjiirama waliigalaa biyyaa yaanna taanaan, dhaloonni akka itti fufu barbaanna taanaan barsiisaadhaaf kabajaaf ulfina kennuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ulfinatu isiniif malaa jechuudha. Soorama bahuun guutumaan guututti hojii dhiisuu miti kan jedhan obbo Bariisoon barsiisonni soorama baatan kunneen muuxannoo fi beekumsa qabdaniin dhaloota gorsuun biyya ijaaruu keessatti dirqama lammummaa keessan bahachuu qabdan jechuun dhaamaniiru. Dhaloota ammas dhufaa jiru barsiisota amma barsiisaa jiran gorsuu, qajeelchuu akka isinirra jiraatu gama biraatiin immoo ergaa isiniif dabarsuu barbaanneeti. Hojii mootummaarraa soorama baatan malee hojiirraa soorama hin baane. Uummata tajaajilu irraa soorama hin baane. Sadarkaa adda addaatti uummata tajaajilaa jirtu hin beeku. Warri barsiisaa jirtanis jirtu, warri hoogganaa jirtanis jirtu. Sadarkaa adda addaatti warri hojjechaa jirtan jirtu. Kan gorsaa jirtanis baay'een jirtu. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf taanaan gammachuun qaba. Keessummaa kabajaa ta'uun saganticha irratti kan argaman itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo gama isaaniitiin akka magaalichaatti fayyadamummaa barsiistotaa mirkaneessuuf hojiileen bal'aan hojjetamaa turuu kaasanii fuuldurattis cimee itti fufa jedhan. Kabajamaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Hayiluuf akka nama dhuunfattoonni kabaja guddaa isaa qabuuf waan barsiisaa kabaja guddaa qabuuf ajandaan barsiisadha haga humni ga'e xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha. Kanaan alatti tokkummaa keenya cimsinee waliin taanee barsiisota hafanis jajjabeessinee daran kana caalaa cimsinee sirni baruuf barsiisuu keenya karaa taa'e kanaan akka cimee gara fuulduraa deemu. Barsiisonni saganticha irratti hirmaatan tokko tokko yaada ABS'if kennaniin gahee barsiisaan dhaloota qaruu keessatti taasise xiyyeeffannoo keessa galee sagantaa akkasii qophaa'uu isaatti gammaduu himanii fuuldurattis aadaa ta'ee itti fufuu akka qabu dubbataniiru. Sirni kun baay'ee na gammachiise. Kanaan dura yaadatamnee ture. Amma nu yaadatanii asitti nu yaamanii walgahii kana keessatti waan godhanii waan guddaadha jedhee tayyaada. Fuulduras warri duuba dhufaniif illee hamilee gaarii kenna jedhee tayyaada. ምህርት አበበች መለሰ እባላለሁ። ወደ 40 ዓመት አስተምሬያለሁ። እንደገና እንደተወለድኩ ነው የቆጠርኩት። በጣም ደስ የሚል ያስተማርኩትን ልጅ ያገኘሁበት ብዙ የለፋንበት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል የጉልበታችንን የወጣትነት ጉልበታችንን ያሳለፍንበትን ውጤት ያየንበት ነው። በጣም እናመሰግናለን። xumurarrattis barsiistota soorama bahaniif sirni beekamtii kennuu gaggeeffameera.